أنا جمعت رابني بلا كنا خانس بقتم مانين بيابه أكاسمت أقبليتي نساء تكاس بقتم مان بيابات بيا فرنجي بيا فرنجي تنا وقالو نمني كيزي أدا مكا إسا خبراتين كان مكاسا خبراتين كان إسيل مكاسا خبراتين كان إسيل لك خبراتين كان وصودي منغا أما قرتي والجالة أقبلي يلمان أبان تقولان هذا دادارا أيه والجالتني إسين قرتي هذا بلد مدتي أبان إساني إسير إسا هذا إسير رايس إسيدان هذا إسير رايس إسادان ولين قرق نجولين تو هذا بلارا إسيدان أما هذا بلارا إسيدان غربادا لي أبان ساني تكو هذا تودا أبان ساني تكو هذا تودا انتبهوا في yeroo kana duba biyya faranjii dhufanii keesii gaa akka biraatti kannatanii keesii akka biraa kannachuun kun fiiguu balaa meeqa keessa nama maqaa addaatiin kannatanii hoggaa kannatan ijoolleen tun wal jaalatte gaa biyya tana keessa waa hedduu jira waan godhamu sanis godhanii eegas booda gartee deebi'anii wal fuudhanii hoggaa wal fuudhan haadha intalaatti dawwalanii haati intalaa gartee abbaa micoodhaan bakka jiruun beeku isinummaan akka gootan godhaa jetteeni sheekha wahii bira dhaqanii shayni gartee akka nifaatti godhutti nifaa godhee walirraa dhan booda gartee adeemsa keessa osuma wal qoratanii seenaa walii odeessanii duraan gartee seenaa jaalalaa walii haasawu amma immoo dubbiin riyaaliitiin dhuftee seenaa dhugaa walitti haasawuu eegalan ani bakka kanaa akkanaati isiinis osuma deeman dubbiin akka obboleeyyan taate isaaniif galte ilmoota akka walirraa qaban sheer jarri kun eega obboleeyyan tahuu wal beekan maal godhuu qaban jechuun anillee gaafiin tun hedduu na gaddisiiftenis ni rifadhee wallahi akka malee coraallee na sossoofte mee maal akka godhan nuuf himaa isin namni nikaa godhe abbaan isin jirumi eenyu godhe nikaa eenyu godheetti nikaa nama godhe qofa naa eenyu nikaa sheekanuma arabaatii godhe biyyuma faranjii keessatti ayye abbaan isaan lachuu abbaa bikka jiru abbaa waan bikka jiran hin beeyneef abbaan isiitis waan gartee haati quban qabneef inni immoo akka abbaan isaa du'e quba qaba jechuudha. Abbaan isaa akka du'e ni beekaa inni quba qabaa immoo maqaan kabiraati. Maqaan biraatiin kannate inni illee kabiraatiin kannate. Innillee kabiraati. Isiin immoo abbaan isii akka du'e ni beekti. Isiin abbaan isii du'uu fi kanan beektu bara abbaan haadharraa gartee namni karaa deemu kun dhaleen kutaa naaf gara. Osoo taarikatti himtu isiitu waan kana baasee bara abbaan kiyya akkanatti biyya kana keessatti ummaatii yaa wajji wal harkanii achitti maarree tahanii eegas booda ni dhabame du'uu jiraatuun beeynu jennaan mucaan question mark keessa seenee barbaadu eegalee mucaatu waan tana jala deemee baasee ayye bareed waan jigi jirromma ijoolleen lama wal jaalatan isaanillee biyya adda addaa amma fakkeenyaa Keeniyaa Suudaanitti akka gartee Masritti Somaaliyaatti namni keezii maqaan jijjiira dhuga baanta maqaa jijjiiree biyya alaa tana deema biyya faranjii tana deema isiilleen akkasuma maqaa abbaasii jijjiirtee maqaa nama biraatiin deemte innillee maqaa nama biraatiin deeme ijoolleen tun haadha isaanii adda abbaan isaanii tokko obboleeyyanii jechuudha. Haani biyya gartee alaa waliin dhagan biyya alaa gizee dhagan achitti wal jaalatan gabaabdutti wal jaalatanii wal fuudhan. Wayita wal fuudhan mucaan abbaan isaa miciyyoon abbaa isii bikka tanaa irraan beeytu du'ee fi jiraatee irraan beeytu. Tanaafuu inni silaa abbaa isan barbaachisu fuudhuu fi inni abbaan isaa akka du'e ni beeka. Miciyyoon immoo abbaan isii jiraachuu baatee hin beeytu jarri ni kaa godhan.
على كل أنا كنت نخا قرنو إسان تبيغا نكام قرمي جولين تون علمو تكقبل أخيرا جزء قرتي قرتني لالا أبريتي ساتو بيخ إسين لين قرتي تيمي أكن مال قرر جرا ويتما قرتي جري أبريتي تو بيغ ما سلام أخوتا نخان أتشكوتا نخان انجر أكسمت قرتي الدباسا علمو سنمو ترمسات علمون ترمسات مالف رسول الله صلوات ربي السلام عليه قال حديث الكتاب